الو ፍቅሬ ውጪ ፍቅሬ ውጪ ኑሮ እንዳትፈሪ ውጪ الو የኔ እናት ውጪ ዱባይ ናፈቀች ልሂድ ነው ውጪ ولك الو ቢዛዬ እንዳልቅብኝ ውጪ የፀጉሬ ችግር የባሌ ጉዳይ ነው ስላችሁ አትሰሙ አሁን ያላችሁ ولك ከባሌ الو ጋር መተኛት الو ወጎ ሲሆን ፀጉሬ እንኳን አደገች ሰይ ነኔ በቃ አሁን ያጀረከኝ ولك الو ደሮ ደሮ ለፈጪ ለሙ ከጆ ተገርተኝ ህርግብ ጎኔ ኡሌ ቀበተኒ ሱሬ ጎደዴ ዱባይ keessa akkas dubrummaan ta'e dingiliin ta'e na deebite akkas na barbaachisa eessaa fi dure humna akkasii eessaa fi warri bagan amaaramin nagaa sii tettanii komentii kooftanii uftanii waatsaappii sagalee na qabdan kun isin naguma gaa አሁን የናፈቀኝ ያ ጋይስ የናፈቀኝ አሁን የመጣ የኦሮሞ ሙዚቃ አይታችኋል በሱ ሱሬ ለብሼ ዱባይ ውስጥ እንደዚህ የሚጫወተው እንደ ድሮ ማለት ነው እሱን የናፈቀኝ እርግፍ ብዬ ቁጭ ብዬላችኋለሁ ቢጃማ ጠልቅ አድርጌ ስለዚህ ያው አረቤቶ ሲነጋና ይኪው በደካ አትጭ ቀቢ አርጋ ቀጨም ቪዲዮ ከነ እንደ በርቲና ራጂ ጥቅሲ ወቶንታኔ ራጂ ጥብሲ ቀጨም ራጂ ተረፋ ብሎኪዳን ቀጥ ጎቻዴ መጀረ ኦፊስ አይዱ መረ ቀጥ የረደም አንጋዱ ማደገፈዱ ቪዲዮ ከነ እንደ በርቲን ጀቹን ኑ ወንጌላ ሰለፈረት ለለበሙ ቤግነ ማለ ኢሳ ኦንላይን ረቲ ጥቅሲ ፈከሰኒ ጥብሲ ኛታን ሄም ቤግኑ ቀጨምን ትፉፋ ላረንጋዱ ማተባቴ ኢሲራገኒ ሞሴተኖ ተወጭኒ ወሊንጫልታን ከናፍስኒ ሙርሙኑ ረጅራ ተራጂ ተረፋ seetana wajji wali caaltan sini mormuun irra jiraata bu'et gubbaarra dheengadda saantiba maallaqa kadhatta harrammoos gubbaarra seetana mormaa jetta sini mormina seetana wal faana walin caaltan isin ilmaan seebul kan seetanni leenjisee hiimootti isin bobbaase jechuudha ergamoota xibsi ergamoota xiqqii otoo hin taane bartoota otoo hin taane hattoota isin bu'et gubbaarra maayikii qabadhu Rabadaaf gubbaarraan gassir arbadha malee bu'i wangeela gubbaarratti lallabamu hin jiru jaartummaan shamarranii waaqa gidduutti barbaachisus hin jiru waaqayyo siin dhalche shamarran kanan guddifanne jechuudha maqaa wangeelaan daldalta kaa ati maqaa wangeelaan daldalta bir maallaqa kadhatta wangeela lallabdu wangeela labuu waan biraa maallaqa kadhachuu waan biraa warri dhageessan dhaggeeffadha maallaqa dhaggeeffadha bu'et gubbaarraan buuta maqaa wangeelaa hin daldalin wangeela taane kan ittiin lubbuu fayyisanidha lubbuu fayyisuudhaan malee xibsittiin nyaachuun miti wangeelli kan akka kee miti jechuudha warri dhaggeeffatan mee taafuuf warri jettan wangeela warra tumsitan warra wangeela tumsitan meme warra wangeelaa tumsitan dubbii amma dhageessan akka kee maa dandeessu hattu leeba bu'et gubbaarra wangeela nuti tumsitan maalti tumtu maalti gargaaru dhagaa cabsi nyaatu dhagaa gurraacha nuti wangeela deeggarraa itti fufi loy buutaas gubbaarra deema deema wela raati sobduu jala kayyaa'u hattootadha bartoota otoo hin taane hattoota jechuudha ilmamtoota bayyadala kanarraa dubbii sagalee waaqayyoo hirmaadhaa gahee waldaa kiristaanaa keessaan kan hin qabne nyaachuudhaaf kan dhufe xiqsii otoo hin taane xibsii nyaachuudhaaf kan dhufe bu'et gubbaarra biloo kootee na dandeessu himoo 28 qaba tarrafa ela waldaa kiristaanaa keessa gadi tajaajila dhaqiti burteen kun haadha manaa keeti burteen kun haadha manaa keeti jechuudha elmamtuu kun abbaan qabdu haadha qabdu sangaa gurgureette fide jechuudha as gubbaarra tarrafaa jala teessee elmamti jechuudha shamarran asana yaatuun dhimti shiiyyuu Rumoof deen ishee godhamu dhufoon kottee jalaa muraa jechuudha muraa deemna nama takkaan sodaadheen beekan eenyuma dhugaa wangeelaati dhugaa waaqa jiraataati waan billaan itti dhaabu ani eenyuma diinaa ol keessa eenyumaan sodaadhu dabarsis yeessis kuni bartuu miti hattuudha irraa baqadhaa lakkoofsa jaamaayikii qabadhu diinaa ol kun eessa jira lakkoofsa jaamaayikii qabadhu rakkoon hin jiru warra maayikii hin qabanne rumuuf guddeen godhani rumuuf dinaanan tokkoffaata shat godheen kutaa bilbilli finnaa 50 yoodha qabaate 50 shat godha
ofirraa kunnaa deemnu. Raajii tarrafa ati immoo dhuguma ati raajii otoo hin taane baajiidha. Raajii otoo hin taane baajiidha. Ergamaa xibsii otoo hin taane waa'ee koo feesbuukii irratti gadhiisu dhiisii 150 gadhiisii jechuudha. Bu'as gubbaa leeba. Goota shamarran gidduutti goota hatticha leeba anuma ana diinaa olidha qaxamsi godhe anuma nama biraa fakkaate sitti malee rimuun goota dandeessu bu'eera burtee fi jiituuni warra elmamanidha jechuudha. Ati dhugumaa wangeela lallabdaa ammaa maallaqa laballabuudhaan malee abbaan kee sangaa gurguree saa gurguree lafa gurgureetu si ergee jechuudha. Ata si raajii tarrafaa qallabdaa jechuudha. Yaa qannabbush ati abbaa manaa kee mootee akka barbaadde tas gubbaarraa afaan bantaa jechuudha. Garuu waa'ee macaafa qulqulluu eessatti akka lallabamu quban qabdu jechuudha. Zim jetteetuma xiksii fakkeessitee xibsi nyaachuudhaan malee abbaan kee faati kee otoo dhugumaa isaaniif han hojjedha isaantu biyyaa na baati jettee kiisii raajota kanaatti hin daldaltu jechuudha. Raajiin tarrafaa waldaa lafarraa qaba taanaan waldaa lafarraa qaba. Maal lafarraa dhaqee tajaajiliin maal barbaacha dhufe amoolee maal irraa bu'u gubbaarraa. Dhuguma wangeelaa foogiyoo bakka wangeelli hin geenye geessu gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii warra fudhachiifne dhaqeen fudhachiisu maal fudhat gubbaarraa bade kaatichi qabi argaa biloo godhee dadhabee bade eessaratta dura gori burtee jiitu isinii warra kaayyoo keessan dagatee imoo jala ciciisudha jechuudha. Biloo binishii godha. Rimuuf binishii godhaadhe. Eessatti rimuuf bina godha namni rimuuf godha. Maal fuuta as gubbaarra maal fuuta abbaa manaati. Sagalee waaqayyoo jedhee sagalee waaqayyoo jilba kee keessa jira. Sagalee waaqayyoo sarara malee dhageettu jaartummaa waaqayyootti ergattaa. Eessa dhufee akka tajaajilu eessa akka jiru wallaaltee. Wal gubbaarra mootummaa haattaa. Buy. Qacam callisaa viidiyoo kana gadhumaatti ilaala hundi keessaniif jechuudha. Obbo Iyyaasuudha jechuudha. Namni tokko gubaa'ee kana keessa jirta. Dhiigni kee baay'ee si dhangala'a. Kanarraa kan ka'uudhaan guyyaa torbee guyyaadhaan baay'ee cannaqamaa jirta. Imbocha baay'eetti rakkachaa jirta. Milikkita baafadhu yoomtuun jiru milikkinnis jechuudha. Namni tokko immoo as keessa jirta. Biyya galuudhaaf jetta. Namoota biraatti jalaa dhukkubaa jira biyyarra. Baay'ee akka dhukkubu sababii kanaaf biyya galuuf jetta. Kunis raajiidha. Haala laaltee namatti raajaa. Raajiin kun waldaa shara lafatti waan xiqqoo ishii bixxileera. Sana booda raajiidha. Raajummaa sana waldaan kiristaanaa raajiidha jettee moggaasnee fi sana booda ishuu kana ofiisaaniiti abbaan mul'ataas jaarsi waldaas abbaan hafuuraas isaanumaa jechuudha. Kanaafiyyuu sana booda waldaa lafarraa akka waan qabanitti akka waan waldaan tokko waldaa biraarraa cittee yookaan immoo waldaan gaafa guddattu haadhoorraa gara tokkotti guddatti jechuudha. Sababii baay'ina miseensaatiin. Isaan kun immoo ol guddifatanii gara imootti jechuudha. Ol guddifataniitu raajuu jechuudha. Eessaa dhufteen isaanii kan beekamne jechuudha. Sababuma xiksii beektaniif xibsii nyaachuudhaaf xiksii lannuu lallabdan fayyina ijoolleef hin ta'u fayyina nuuf hin ta'u jechuudha. Amma waa'ee raajii nu quubseera akka fiinyaatti nu boqoqsiinaa. Garuu akkasumatti maallaqa nu ergaadha malee raajiidhaan ijoollee hin uliinaa jechuudha. Viidiyoo kana gadhumaatti dhaggeeffadhaa. Garuu kan fakkarasa. Tokkoffaa lubbuun bira lubbuun barbaanne as keessaati. Gubaa'ee kana keessaa maal akka ta'e mucaan kun hin beektu. Tokkoffaa lubbuun kun baay'ee rakkattaa normaal dhiigassi dhangalaa lubbuun tokko dhiigassi dhangalaa baay'ee rakkatti lubbuun kun darbuun barbaadu sagalee baasuuf hin barbaada. Bakka jirtu mucaan kun dandeessu taanaan milikkita naaf argisiisti. Namooti luka jirtan qofaan ila namooti luka jirtan qofaan wiitingii nagalaa dhalootaaf shirna godha. Lubbuun tokkos keessa baay'ee dhanga'uu dhiigaa itti rakkatti. Ammaa ol bakka mucaan kun jireenya himmaanii keessa jirti. Dhiigassi dhangala'aa al takka takka dhiigassi dhangala'aa mucaan kun yeroo malee sitti dhufaa deebisee musurraan dhaabbatu baay'ee rakkata waan ta'eef dubbataa jira. Mucaan kun bakki jirtu fedha kee yoo ta'e milikkita na argisiisitu bishaan naa qabdee wiitingii naa galta. Baay'ee rakkisa mucaan kun. Baay'ee amman dubbadhu ol. Amman dubbadhu waa kana karakattu gubaa'ee kana kee jirti.
afur qulqulluun taasisuuf milikkita diimaa kanaa kennee sartaati. Dhagaa jirta mucaan kun. Daf guyyaa fayyina keeti. Eenyu kan si barsiise? Jechuun waan yeroo dheeraa sirra turedha kun. Yeroo dheeraa sirra tureera. Lama sadi daddafi. Yookiin milikkita diimaa kanaa kennee dhagaa akka jirtu yookiin garaa keessa na barreessi daddafi arfadhuuti. Waama tokko saalfiin qabu inni kun. Arifadhu waaqayyo dubbataa si argaa jira waan ta'eedhaaf. Mucaan kun waan akka karaa jirta. Lama sadi dafi. Yookiin milikkita diimaa normaal. Waaqayyo dhagaa akka jirtu waan daddafachuu barbaadeef. Waan hin qabne ni dhaadatina. Arifadhu. Okay. Inni kan biraa nama biyyaa baay'ee dhukkubsatu jira. Nama kana waa'ee nama kanaatiif hojjedha kuttee biyya galuudhaaf lubbuun jettu jirta. Eenyu kan si barsiise? Baay'ee nama dhukkubni itti hammaatee akka ati biyya galtuudha.